garuu biyya guutuuf dhalata. Gootni biyya tokko dhalata garuu biyya guutuuf waardiyyaa ta'a. Amantiin Islaamaa shari'aan Nabi Muhammad ittiin dhufan Makkatal Mukarramatti yoo argamte biyya Arabaatti ka Arabaatti jechuun dogongora. Bakka sanii baheef bakka san qofaaf kennuun loojikii kufaadha. Lammaffaa amantiin Islaamaa aadaa Arabaa kan ta'e ragaan Arabni har'a addunyaa gubbaa jiran daataan addunyaa akka ibsutti Arabni walumaa gala lammiin Araba jedhamu addunyaarra jiru miliyoona 400 irraa gara 450. Ilmi namaa addunyaarra jiru har'a biliyoona 8. Biliyoona 8 keessaa Musliimoonni biliyoona 2. Musliimoota biliyoona 2 keessaa miliyoona 450 uummata Arabaati. Kanaafuu meeqa qabna? Biliyoona 1 fi walakkaan uummata Arabaati miti jechuudha. Fakkeenyaaf akka ji'oogiraafiitti haa qoonnu. Addunyaa keessaa ardiin Musliimoota baay'inaan baadhachuun tokkoffarra jirtu ardii tami? Eeshiyaadha. Eeshiyaa kibbaa, Eeshiyaa kaabaa, Eeshiyaa kibbaa giddu galeessaa jennee qoonna. Fakkeenyaaf Eeshiyaa qofa guututti yoo fudhanne Islaamni Musliimoonni Eeshiyaa keessa jiran biliyoona 1 fi wayitu jira Eeshiyaa qofa keessa. Kana keessaa uummata Arabaa haa baafnu. Uummanni Arabaa haa dhiifnu Musliimoota Arabaa. Fakkeenya biyyi addunyaa tana keessaa baay'ina Musliimootaa qabaachuun sadarkaa tokkoffarra jirtu biyya kamiin? Indooneeshiyaadha. Indoneeshiyaan Musliimoota miliyoona 240 qaba. Arabaa miti. Lammii biyya biraati. Itti aanuudhaan Paakistaan. Paakistaan miliyoona 240 qaba Musliimoota. Sadaffaan Hindii. Uummanni Hindii miliyoona 200 keessa jiraata. Arabaa miti. Bangladesh haa dhufnu. Warri Bangaalii Bangladesh miliyoona 170 uummata Arabaati miti. Salachumatti dhiifnee gara Awurooppaa haa deemnu Eeshiyaa keessatti. Gara Awurooppaa dhaynu ardii Awurooppaa. Ardii Awurooppaa keessa Musliimoota Raashiyaatu jiran. Warri Checheeniyaatu jira. Turkii biyya Awurooppaatu jira. Turkiin lama qoodamti. Turkii Awurooppaa. Kosovo fudhachuu dandeenya. Waliigalatti Awurooppaa qofa keessa Musliimoota miliyoona 50 oltu jira. Hedduun isaanii parsantiin ol aanaan Arabaa miti. Eeshiyaa fi Awurooppaa achuma dhiifnee ardii Afrikaa haa dhufnu. Ardiilee 7 keessaa biyyi ardiin Musliimoota baay'inaan qabachuun lammaffara jirtu ardii Afrikaati. Biyya akka Aljeeriyaa yookiin Aljazaa'ir, Morokoo yookiin Magribiin, Tuunisiyaa, Tuunis, Liibiyaa biyyoonni kun biyya Arabaatii haa dhiifnu. Gara Saharaa Gadii Afrikaa haa dhufnu. Fakkeenya Naayijeeriyaa fudhu. Naayijeeriyaan Musliimoota miliyoona 100 fi gara miliyoona 40 qaba. Naayijeeriyaan guututti uummata Arabaatii miti. Itti aanuudhaan akka Afrikaatti lammaffara kan jiru uummata Araban tahin Itoophiyaadha. Itoophiyaan ibsitetti miliyoona 35 irraa miliyoona 40 jedha. Garuu qorannoon addunyaalee akka ibsutti gara miliyoona 60 Musliimoonni Itoophiyaa keessa jiran. Akka Afrikaa sadarkaa sadaffara jirti. Kana keessa Musliimoota Itoophiyaa keessaa ummanni parsantaa 61 tuqaa wahii ummata Oromooti Muslimni. Oromiyaa keessa jira. Ummanni kun ummata Arabaati miti. Ardi Afrikaa gara miliyoona 500 fi walakkaa haga miliyoona 600 Musliimoonni Afrikaa keessa biliyoona 1.3 haga 4 jalaatu jira ilmi namaa. Kana keessa miliyoonni 500 fi haga 600 jidduutti Musliimoota. Jechuun parsantaadha yoo keenye parsantaan 40 haga 45 walakkaa ummata Muslimaati jechuudha wanni ardi Afrikaa irra qubate. Biyyoonni maqaa isinii dhahee Arabaan alatti ummata Arabaati miti. Ameerikaa lamaaniif Awustiraaliyaa walitti yoo daballe miliyoona 10 irraa ga miliyoona 15tu jira Musliimoonni. Ummanni kun lammiilee adda addaatu achi keessa walitti qabame. Ummanni Arabaa parsantaa xiqqaa ta'u wajji. Gaafina sissin gaafadhu amantiin Islaamaa aadaa Arabaa eega ta'e lammiiwwan amma maqaa isinii kaasee Bangaalii, Paakistaan, Naayijeeriyaa, Itoophiyaa biyyoonni kun aadaa mataa isaanii qaban. Duudhaa mataa isaanii qaban. Erga aadaa mataa isaanii qabaatan akkamitti aadaa Arabaa fudhatan? Amantiin Islaamaa aadaa Arabaa eega ta'e aadaa lammaffaa walirraa ni fudhata. Ati waan biraa dhiisi. Itoophiyaa keessa lammiilee 80 wayiin jiraataa jira. Saboota 80 wajjin jiraataa jirra lammiilee Itoophiyaa.
Saboonni kun hundi matuma mataan aadaa fi duudhaa safuu seenaa mataa ofii qabu. Fakkeenyaaf ani Oromoodha. Namni Muslimaa uummata Amaaraa keessa jiraa jedhu. Fakkeenya aadaa Amaaraa Oromoo ta'een fudhuwan ni kabajaaf. Oromoo keessatti aadaa Jimmaa, aadaa Arsii, aadaa Wallaggaatu jira. Aadaawwan Wallaggi qabu ummanni Arsii hin fudhatu. Aadaa ummanni Arsii qabu ummanni Wallaggaa hin fudhatu. Hin fudhatu jechuun ni morma jechuu miti. Ni kabajaaf. Garuu aadaa mataa isaa qaba waan ta'eef. Akka itti nyaatu, dhugu, akka itti heerumsiisu, itti fuudhu, akka itti ta'aziyaa namni tokko yoo galteen itti galtu gaggeeffatu, gumaa akka itti fixatu, aadaa nyaata mataa isaa, uffannaa mataa isaa, meeshaalee manaa akkaataa jaarmayaa, boca uffataa, aadaa mataa isaa qaba. Lammiiwwan amma fakkeenya akka addunyaatti isinii kaase kun hundi isaaniitu aadaa fi duudhaa seenaa mataa isaanii qaban. Osoo aadaa Arabaa tahee amantiin Islaamaa akkamitti lammiiwwan addunyaarra jiran kun osoo aadaa mataa isaanii qaban qeebalu. Lama. Inni sadaffaa amantiin Islaamaa aadaa Arabaa akkan tahin ragaan guddichi jiru. Ummanni Arabaa ummata kitaabarraa duwwaati. Kitaaban qaban. Qaroominni akka reebisin jedhee dabarse hin qaban. Beekumsa takkaa Arabni dhageessee hin beekne. Qorannoolee takkaa Arabni dhagahuu miti yaadattee hin beekne. Ummata Arabaa Rasuuli Rabbii barsiise sallallahu alaihi wasallam. Fakkeenyaaf infijaar al-kawnii waa'ee yuunivarsiitii fi hawaa ol haa baanu. Qur'aanni waa'ee kawnii ilaalchisee waa'ee hawaa yuunivarsiitii asii ol jiru pilaanetoota ta'ee gaalaksiiwwan xaxaa guddicha kawnii addunyaa guddicha kan Qur'aanni aayaan 900 waa'ee kan haasa'a. Aayaawwan kallattii fi al-kallattiidhaan aayaawwan gara 900. Fakkeenya infijaar al-kawnii Big Bang jedhama akka addunyaatti beekamu dhoohinsa guddicha addunyaan tun dur ardiif samiin takka turte pilaanetiin gaalaksiin wanti jedhamu hin turre jedhan akka saayinsiin lafa kaa'e kan amanee jira. Saayintistoota addunyaa miti Arabni beekumsa kana eessaa fuute eega amantiin Islaamaa aadaa Arabaa ta'e. Bara waggaa 1500 dura osoo Nabii Muhammadin dhalatiin sallallahu alaihi wasallam ummanni Arabaa meeshaa qorannoo samiin bahee qoratu qaba. Qorannoon kun yoo mirkanaa'e jaarraawwan 150 waggaa 150 dura yookiin waggaa 100 harki guddaan keessatti waggoota 50 as irra baay'inaan mirkanaa'e. Keessatti gaafa Raashiyaan yookiin Ameerikaan bara 1959 bara 1961 gara samii ol bahuudhaan jechuun hawaa keessa ol bahuudhaan qorannoo gaggeessan irra mirkaneeffatan. Waggaa 1500 duuba deebi'i waa'ee gaalaksii urjiiwwan hawaa keessaa dhugaadha. Arabni urjiiwwan karaa wayita ittiin deemsu akka mallattootti itti fayyadamtu ni beekti. Urjiiwwan bakkalcha jedhanii maal jedhanii beekti Arabni muraasa. Garuu haqiiqaa isaa gadi keessa gasseenanii xaariq وما أدراك ما الطارق أرجي سننتو بيك ما إسا طارق إما وامي رب قرآن كيستي طارق إتشون نام هل كان في بلبلة نما أدهون سقالي نمني بلبلة يتأده هل كان بلبلة ندرب سرت له صوت كو سقالي طارق إن أرجي سما مقاسي رب هذا ساينتستون يالي وسقالي أرجي سورا بني سقالي نما بلبلة أده جرا ساينتستون سقالي نما بلبلة كو جرا سقالي سنة ساينتستون ورا بار عربني بيكم سهجنا جو إسا في ديجا من تين إسلام عاد عرباتي waa'ee orbitii sirna adeemsa pilaanetoota samiiwwanii gaalaksii guddicha waa'ee infijaar al-kawnii akkuma dubbadheef waa'ee kana Arabni sabbeeka. Fakkeenyaaf waa'ee sirna biiznesaa yookiin ikoonoomii wal qabatu irratti waan Nabi Muhammad barsiisan. Wantoota 57 Nabi Muhammad Arabni dur qabdu harkaa balleessan keessa salawaatu Rabbii wa salaamuhu alayhi. Eessatti fidan? Dukkana galaana kana jala meetirii 200 yoo gadi seenan dukkana guddaa jira. Arabni Araba qoratee arge. Teessuma ardii fakkeenyaaf waa'ee ji'oogiraafii teessuma ardii afudhan. Ardiin akka killee guchii jirti jechuun thumma ba'da dhaalika dahaaha. Araba beeka. Waa'ee gaarrenii. Gaarreen chikaala ardii gadi qabu Arabatu qorate. Gaarri haga mul'atu kana parsantaa 9 ardii keessa jira. Fakkeenya gaara Everestii fudhu.
Ivarasti meetira 1848 ol dheerata. Jechuun kiiloomeetirii 9 jechuudha. Garuu lafa keessa gadi dachaa 9 yoo keenye hiddi isaa lafa keessa ka jiru kiiloomeetirii 125 lafa keessa jira. Waan kana Arabatu godhate amantiin Islaamaa egaa aadaa Arabaati jechuudha. Waa walitti dhufuu miti jechuudha. Beekumsa qorannoolee har'ayyuu saayintistoonni qoratanii biran gahiin kumaatamaan lafa jiru ka Rabbiin Qur'aana keessatti iftoominaan dubbate hadiifni rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam bal'isee bittinneessee haasa'e ka har'a saayintistoonni biran gahiin ummanni Arabaa eessaa fuudha. Akkasuma qabxiin inni afraffaadha. Amantiin Islaamaa aadaa Arabaa akkan tahiin ragaan guddichi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam erga dhufan aadaawwan Araba keessatti beekaman barteewwan Araba keessa waggoota 100 jiran itti duuluudhaan balleessan 100. Gara aqiidaa fi tawhiidaa yoo deebine الإسلام حارب الشرك والعرب تعبد الأصنام. عربني نياترا مكرا بكلترا قفتاد أجدني بوجأتني كعباك يستقورني كون كراد أنديمي كبراتورا ويتروبا ويتجاما يرو إلمو بربادا دكار كوفيتين دلقا كالأتاتورا. نبي محمد آداك نركب اللسان أول نبي محمد يتدولا الشرك شركي وصو نبي محمد آداء أربا جبيس سلوفه سلا آداء أربا قبسمو آداء أربا كنشي سيب الليس. أربني أمة سهري بيكم أمة فلفلان بيكم أمة برجي راق الدداتين فالمي تري أكيدا نساني كان هند نبي محمد بشان توحيدا اتنكي لكيكي سبب الليس يا رسول ربي صلى الله عليه وسلم. قرأ اقتصاد يوكين إيكونومي أربات هادي بنو أربوني بالتافي غرغرتا دلدل إساني كيستي ربا فيدم لا نبي محمد بالليسي صلى الله عليه وسلم. الغش والشودة والسبو بالتا غرغرتا كيستي ككوف وكتا حق أمالي كبينينا مانياتشون برتي آداء ربا كيستوري نبي محمد بالليسي صلى الله عليه وسلم. قرأ هواسما إساني تيودي بني أمني أربا أمة ولولا تري برديرا لكوبا غندم أتنمني والنياتات تري أمة أرباتي. أربني تان هي من نياتي في تآتري تأجر هفتي غندم أول نياتي والفتي مسرا غندم نفع المنامار رت إجارمي نبي محمد رفيد يجي صلوات ربي وسلامه عليه. شاما غوسانمو غندغندك أبتياؤ نبي محمد أدو إسلام ما اتباسي الأمسي صلوات ربي وسلامه عليه. أمة لولا إساني كيستي كايو والفتوفي والإنجفتني والجابسوك وفا نبي محمد سريسي. أمني أوصي في خزرج جدمو والربية يا مدينة وكاربتو كف ديك تمشى ولولا نبي محمد ورارسي صلوات ربي وسلامه عليه. وانتو تكلتي والقبر فتو waraana keessatti wal booji'anii gabrummaadha waggaa haga lubbuun jiru gadi cabee gabra namaa tahee jiraachuu ummata mudate ummata jiru akka bineensaatti inni humna qabu isa humna hin qabne nyaate inni qabeenya qabu isa qabeenya hin qabne hiyyeessa dhahee inni angoo qabu isa angoo hin qabne fixee gosti gurguddoon gosa xixiqqoo matarra teettee jiruu mariira hadhooftu san nabi Muhammaddu ol fuudhe. Amantiin Islaamaa amantii gosummaati miti amantii sabboonummaati miti amantii gandummaati miti amantii naannummaati miti amantii lammummaati miti amantii dhala namaa ta'uu nabi Muhammad Araba barsiise sallallahu alaihi wasallam. Ummanni Arabaa fuudhaa fi heerumni isaanii faalla'aa ture. Ganda muraasa akka Banii Haashim muraasa yoo tahe malee fuudhaa fi heerumni isaanii baalaguma irratti ijaarame. Biyya zinaan sagaagalummaan bifa bittaa gurgurtaa akkuma namni gabatti gabbahee gurguratutti dalagataa ture irraa ummanni Arabaa nabi Muhammad waan san balleesse salawaatu rabbi wasalaamu alayhi. Ummanni Arabaa dubartiin isaanii qullaa deemti. Dubartii huccuu ofirraa baasanii nabi Muhammad itti uffise. Qoodan qabdu sadarkaan qabdu
وأد البنات عادة عربك يسبي كمي كيسا كنبي محمد بل إسان توكو دبرتي شمرا نمني وأرقتي شمرا دفنها حيا أسو إسين جرتو قستي بني تميم فاتي بشان كيسا قد روك أنيق روحين كيسا بات أسو سين أجي كيسا إيتو روحين كيسا بات كون بول لك أتي أبي أباكي يجتي أسو إسين بيك أتون أريد فجأة افتراد رويتو أبان فوق بول لك دربي بيئتنك إبرادي ما روحين كيسا بات بول لسان كيسا ترتي بيين أفنم تيجو نبي محمد بليس صلوات ربي وسلام آدا وانبرتي فكتا نموم إلمنا ما كيسا به حتى بننسو رحمة وليك أبا قرها أبو ما في الممات ركوبا بفسنين جسد يوكين قام أمة عرب أكيستي لبي قدات نبي محمد بليس وسو أمنتين عربا أمنتين إسلام عادة عرباته سلا آدا وان كان نبي محمد نتكسا نكونون سملي أكام باتتيم بسملي إندي قطري قروها شاء وصلوات ربي وسلامه عليه رب العالمين براوان إرقمانيف قاف الدنيا هندي أجاهي فكتي أمتك إن سمرتهم بيني أمت رفين سجرتهم بيني أمت جنابا رقتهم بيني دبرتي لقوجي أتلوف رقتهم بيني نبي محمد درادك صلوات ربي وسلامه عليه إني شنفا أمنتين إسلاما عادة عربا أكنتهن رقان قدان أصو نبي محمد عادة عربا جبيس سفك إرقمنتئي أمني عربا مالف نبي محمد اللولا نمني نبي محمد الكان جابسي عربا مالنجرو نمني نبي محمد فول إساني مري ديگر هدنقل أسي عربا مالنجرو نمني نبي محمد قند ساني را أري إيبو كيسي نبي محمد عربا مالنجرو نمني نبي محمد وران أكا بدري حدي خندق ورانو تقول قدى الرتباني عربا في أمة عربا انتهين أكا يهودا قوس أددا الرتي وامي أفيري مسلموتا متي إسلام ما بل صف نبي محمد أجيسو في الشيرة هندا تأتي أمة عربا رنجرو نما آدانا ما نما قبسو رفي نما آدانا ما نما برقاق سفر رفي دقاق سفر رفي نقبفتن نكوفة ملي سلاح اللولنين لو كان الإسلام من عادات العرب ما خاض رسول الله صلى الله عليه وسلم معارك عدة كأحد وبدر وخندق ولكن الإسلام جاء إسلام ما قروني أفيف دكنا شركي ليخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد قبر ما قبرو ترى قرى قبر ما ربي قبرو تاتي إلمنا ما بأصف چينكي شرك الرا قرى بل توحيدات إلمنا ما بأصف ركبا سيفي ربي كي جدوك قلبي كي قبتي ربي كي تفسي والولا الجسو ساقي دوا توحيدا كنيني توحيدا أفان التقور في قلبي التقور في ليرفع الغمة عن الأمة دكنا أمتها قوغي هري أمتها التمرسي كالتي بزنساتين إيكونومي كالتي هواسماتين سياساتين المنما أمرسي بننسى شياطينا في جن المنما تيوسي نبي محمد كان بلس في صلوات ربي وسلامه عليه جاء الإسلام إنه في إسلام من أمتا أكا كرومنا فردهم نقبو كقلوف قرو فردسون إجان قبني قرت قلوف من بيني طيارة اللي سيبرسو كرادارا قبني قرت تبرسون بيني دوني بحر كيسج اللي فتدمتو كقرأ اتجئتم بيني كان هندا كومبوسي سري صوف كالتي حقا أقرسي صوف نبي محمد إرقمان صلى الله عليه وسلم أمنتي وانا مدورة فعلمان كتاب بنهركنا ما أتناكي هركا ده توراة إنجيل زبور قرومين إلمنا ما فعله كان إلمنا ما ظلموا في إلمنا ما قد يجبسوا في أباء الريت إنا مرة قد كان هند إلمنا مرة كاسف إرقمان نموقع جهة مسدي جلاته قوياتو كندو بنقولين نبي محمد قفا صلى الله عليه وسلم أمنتين إسلاما أمنتا سبون مال الليسو سبون ما أربا دقاق سوسون تاني أمنتي نما هندا آدا إساك أمنتي والانفال لسنة تكسوف آدا أورمو آدا عربا آدا فرنجي آدا بيون الدنيا قبل
aadaa gaggaarii keessumummaa jechoota bareedduu fuudhaa fi heeruma keessatti gadda gammachuu keessatti qaban tiksuuf dhufe islaamummaan akka isiin faallaa rabbii hin deemne akka rabbi jireenya ardi tanarra nu nagahan jiraannu nurraa barbaadu san liyusahih edit godhuu dhufe sirreessuuf islaamummaan malee aadaa biyyattii addunyaa balleessuuf miti. Kanaaf Oromoon qeebale waan aadaa Arabaan tahiniif kanaaf Amaarri qeebale kanaaf Chaayinaan qeebalte kanaaf Paakistaan qeebalte kanaaf Ameerikaan qeebalte kanaaf Awustiraaliyaan qeebalte. Amantii aadaa biyya kamuu duudhaa fi safuu biyya sanii waan amantichaa waliin faallessine rabbii keetii wal sin dhabsiifne isa san tolchitee edit gootee sirreessuuf dhufte. Rabbiin nuti itti amanne kana nabiyyiin nu hordofne isa kana amantiin nu qabanne isii tana rabbi adda nun baasin. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.